Ilmati yarraa jireenya jijjiira daa'imman tiyya guddifadha jettee biraa baatee daa'imman isii jalaa facaate waan hedduu gara nama nyaatudha. Kana bichaa miti maafiyoota lubbuu namaa baasanii ka'anii lubbuu namaa baasuu akka bareeddummaatti ilaalanii ittiin qoosan fa'a qabannee isin dhufne guyyaarraa jawaarillee akkuma tana dura akeekkachiiseetiin ture guyyoota muraasa akka kennee fi jirullee beeksiseetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan nageenyi kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti isin haadha qabu jechaati. Arrallee sagantaa biraatiin walitti deebineetiin jirra. Osoo sagantaa keenyatti hin seenin dura mana kanaaf haarawwatatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegala yaada qabdan karaa koomintiitiin nu beeksisa. Isiniin jedha nu jajjabeessa. Jalqaba irratti mee viidiyoo kana daawwadha. Ya obbolaa biyya gandaa ani jira kaa soodii keessatti boba'aa jira kaa ilmi kiyya giddaa janna jalaa fe'ame maraattuu ta'e biyya gandaa keessatti giddaa janna qaaraadhato jedhe eenyuun na hordofaree eenyutti daraana kennite akka kiyyeetiyya eenyutti daraana kennite eenyuun na hordofame barsi kana naa deemsa yaa Oromoota. Ya obbolaa tuweessa seenaree yaadha tuweessa seena kaani gubadhe si jalaa ani cinca'ee lamaan toosi dhabeen jira ogaa taganuu tiyya malabeeytu tiyya akka mattaaree hayimaanoo tiyya karaarin ta'inaa namni dalaalta wayyoo marimaan koona ciccite ormi si gaggeeffate ani waan gaggeeffanne akka mattaaree mee marisii kana naa deebisaaf danaa si bittaa ta'u ani jee qabeera. Adi bara sabun ko na kubatera ugaada gaddaa keessatti boba'eera ani adaraa sinittaa ta'u yaa fimmitiya obboleetti tiyya takkitti takkaan malee kiyya qallaali ayyuu biyya gaddaa keessa hojjetu ta'e gowwatu siyyaafatti taganu maalan ji'a nassoo bakaana guma jiran ji'aani nanattaan lalaakkaman ji'aani. Akkuma isin agartan kana obboleettiin keenya kabawaatti kuni jireenya isii jijjiirachuudhaaf daa'imman isii guddifachuudhaaf gara biyya Arabaatti deemtee kushiina ambaa keessa deemtee daa'imman isii kana guddifataatiin turte jalaa qabanii waraana jalaa oofanii bifa kanaan dararamutti boo'uu fi cinqamu jirti jechuudha. Qalbii haadhaa laalii san keessaan ammoo ka bira hin jirre ka isiin biyya ormaa keessa jirtu ka qabanii manaa jalaa deemaniini hagam akka ulfaatu nama haadha ta'e beekutu beekaa jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataadha. Daa'ima si bakka deemetti Rabbiin haa tiksu, biyya keenyaaf Rabbiin nagaa haa buusu, nagaa hawaaraa ka waraanni keessa hin jirre Rabbiin biyya keenyaaf haa fidu jenneetiin du'aayii goona. Ijoollee keenya ammoo ilmaan miskiina Rabbiin bakka jiranitti nu haa tiksu. Gamaa gamas illee ka dhakaa walitti darbachiisu abbaa qabeenyaati ka ammoo dhumatu ammoo ilmaan miskiinaati jechuudha. Laala waraana biyyaa keessatti illee yoo laalte ka dhumatu ilmaan miskiinaati. Biyya ormaa keessatti illee ka duriyyeen qabdee ajjeestu yoo laaltu ilmaan miskiinaati. Warra biyya lalu keessatti illee ka dhumatu ilmaan miskiinaati. Warroonni qaama biyya mormullee ta'e qaama biyya bulchu ofii deemanii waraanan. Ilmaan xixiqqootu ijoollee haadha miskiinaa akkanatti haati guddifachuuf biraa baatetu karaa irra dhumataa jechuudha. Waan hedduu garaa nama nyaatu. Mee barreeffama kana daawwadha. Akkuma isin barreeffama kana arguu jirtanitti Jawaar ijoolleen kunniin lamaan seera jara akka miliqaa jiranii fi ammallee akka yakka hojjetanii barbaadamaa jiran ifa godheetiin jira. Yoo yaadattan ta'e gurbaan kun Firoomsaa jedhama, dhalataa Harargeeti. Kun ammoo baraariidha, ijoollee Wallootii jechuudha. Mucaan kun ka ijoollee Arsii nama 15 guyyatti guurraanee fidha jedhee viidiyoo waraabesan jechuudha. Viidiyoo guyyaa yeroo jalqabaa keessatti agartaniitiin jirtan. Akkasumallee kun ijoollee dhiiraa guyyaa dheengaddaa ka wal gudeechise badii wal raawwachiise suni gurbaa kanaa jechuudha. Gara jabeenyaa fi hammeenni ilma namaa daangaa inni ga'u an ijoollee kana irratti argee jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaala ammoo. Sagal immoo gara nama 30 dabaleessu. Silaa namni walloo tokkichi du'ee kamitti nama 6-7 qalame minim shigrii yalla rakkoon hin jiru jechuudha. Bushtiidhaan faayidaan qabdan teessanii milishaa isin eege bukkee. Ishi silaa nama keessan taate wallahi akkasitti. Nuyi qalmaadami wallahi jechuun kan nama baqurraa buusuudha malee ajjecha wantami ajjecha wanni itti hafin jiru arusiyooti. Wanni dhalatu suni takka jiru ifaan ifa kan wallolee nama 29 immoo gara nama 30 dabaleessu.
wallahi wallahi romsa sobami warabbaliza nama digdami sagali mo kanam beegaju be barresa jala wanti dhufu wani takka jiru la isa kalakki nu iraalle duera be gara nama furiti mo kana dumi wallahi lubuda kan jab godani ga disan sinma jira garu wallahi billahi nama sodomi sagal sodomi wallahi zini zinam bibne la illa ado jor mama lubbu ma biye wallahi jor ille na kakaba wallahi jor lubbu ma boye be firomsa wa tokko sinjira dagge fadu firomsa billa alayka suudin tun suudi maga video kana gartaniitiin jirtan video kun ammoo ijoollee kan lamaan mucaa firoomsa jedhanii fi baraadii jedhan kana jechuudha ijoollee arsii walii galatti nama 29 mu 30 lubbuu balleessinee jedha bar ijoollee isaan balleessan kun ijoollee jajjabaa nyaatanii dhigaraa qaban ka ammallee humna qaban ka meeshaa akka isaan qabanii qaban yookaan ka nama bira jiran osoo hin taane nama 15 nama 530 gurmaayanii garee ijaaratanii miskiina karaa deemu ka qabanii ajjeesan qabanii cafaacifan dhiiga isaanii jissan akkasumallee lubbuu isaanii balleessan malee ijoollee jajjabduudhaa miti ijoollee isaan akka isaanii nyaatanii akka isaanii wal ijaaranii akka isaanii meeshaa isaan qaban qabatanii osoo waliin baanii hagana hin ajjeesan jennee iyyaan garuu ilmaan miskiina ajjeesanii akka waan gaarii godhanii tokkotti kolfanii jechuudha ajaa'iba bar lubbuu nama balleessanii qanii akka waan nama waan gaarii godhe tokkotti kolfanii dinqisiifatan agartan ilmi namaa wallaalee amantaa wallaalee rabbiin maannaan jedhaan been safuu wallaalee namni maannaan jedha qanii hin beekne seera qanii hin beekne wanti kun seera nagaafachiisaa qanii hin beekne qanii waa hundarraa qullaate kunu akkanatti lubbuu namaa galaafata lubbuu galaafachuu bira kutee ammoo lubbuu galaafate san gaarummina godhee irraa haasaa jechuudha yeroo akkanaa kana keessa jirra bar lubbuun isaan ajjeesu jiran ijoollee miskiinaati nee ilaalaa suuraa kana suuraan isin arguu jirtan kuni mucaa walloo ka ijoolleen arsii ajjeeste mucaan kuni abbaa isaa waraana keessa ajjeesan inni ijoollee isaa xixiqqoo obboleewwan isaa jechuudha haadha isaa waliin gargaaraa ture biyya keessatti ergasii ammoo jireenyi biyya ta'uu fi dhabnaani biyyaa deemee akka namaatitti ijoollee natti hafte tana obboleewwan tiyya tana guddifadha haadha tiyya gargaara jedhee biraa deeme ijoollee walloo gabbaatee mucaa qallaani isaanillee ijoolleen arsiilee gabbaatee mucaa kana qalte mucaan arsii ka ajjeesan ilma haadha miskiinaa ka dalagachuu badoo keessa jiru ka waa'ee gosummaallee quban qabne ka lolaa jedheellee walitti hin kaasu kana ajjeesanii ittiin dhaadatan mucaan walloo ka ajjeesan sababa mucaa saniitti ilma haadha miskiinaa ka ammoo waan kana keessaa inuu quban qabne jechuudha mee laala obboleewwan kiyya wallaala irraa daanga ijoolleen keenya sadarkaa isaan itti beekumsarraa fagootti jiran namummaa itti dhaban maalummaa rifaatuu ilmi namaa waliif qabu sabooma nuti waliif qabnuu fi namooma namni waliif qabu dhabaniitiin jira sadarkaa kanatti jabaan jabaa akka isaa gabbayee waraanee itti dhukaasee ajjeesee hin du'a yoo quufe namni waan godhu yoo laale inuma wal ajjeesa eenyuun ajjeesa quufaa akka isaa jabaa akka isaa osoo ajjeese nuyi ilaallatu ka ganda walloo gabbayee arrabse ka biraati ka isaan ajjeesanillee ka biraati ka sunni ajjeennaan ijoolleen arsii ajjeestellee ka biraati jidduu kanatti gara lachiyyuu ilmaa miskiinaa dhumate kun amma jabeenya maaliif sare anam fakkeenya mana kee keessa taa'ee bishaan bareeda dhugee nyaata gaarii nyaadhee ulee gaarii qabadhee mana jiru miskiinni tokko karaa deemaa isaa guyyaa 2-3 waa hin nyaatin isaa torbee tokko karaa deema ka ammallee bishaan hin dhugin ka waa tokko harkaa hin qabne ka ammallee na amanee naggon yoo ajjeese anjaba jedhamee hin faarfama jabooma hin qabaan bakka kanatti fakkeenya nama tokko gabbaasee na dhufee anaa mana kee keessa duwwaa hunda qabu nyaadhee garaa qabu gaaddisa keessa ciisu jira yoo an dhufee nama san ajjeese ani waan humna qabuuf waan jabeenya qabuuf nama san ajjeese namni sun laafinna waan qabuuf du'e mitii jechuudha beeluus ajjeesuu ga'e gammoojjiin aduu arabaatu isa laaffiste dheebuunu akka malee ittiin isa jirti anaa mitii ijoollee kanaa mitii daa'imman dhoofte ajjeesuu dandeetti jechuudha laafeera waan ta'eef saayisaniif ilmaan miskiinaa fixanii kaatanii akka waan gaarii gootanii tokkotti dhuftanii nutti hin leellisinaa jechuu barbaadeetti asumaan ammoo mee barreeffama kana ilaala barreeffama kana akkoo isin gartanii barreeffama kana barreesse jawaari jechuudha
wanti inni jedhe guyyaa 6 keessatti wantoota maallaqa gowwoomsitanii namarraa nyaattan dallaalonni Dubaay keessatti argamtan dhimma waamtaniif viizaa san xumurtanii gara biyya Arabaatti oofuu ijoollee guyyaa 6 kana keessatti yookaan ammoo maallaqa isaanii kennitanii fi nagaa bahuudha yoo kana hin taane ammoo gayyaatanii jechuutti jira gayyaan ijoolleen dallaalonni kun yoo qalbii qabaatan maallaqa kennuu barbaachisaadha dafanii ijoollee maallaqa irraa nyaataniif yookaan ammoo dafanii viizaa hojjetanii fi akka ijoolleen biyya san dhaqxu taasisuudha tokkoffaa biyyi isaan jirtu biyya seeraatti waan ta'eef seeraan gaafatamuu fi seera jalatti illee amala gowwoomsummaa fi dallaala faddaala namatti dalaguudhaan seeraan hin gaafatamanii sanbichaa osoo hin taane kana booda ammoo gabbaanii ebeluqanii jedhan amantummaan dhabanii namni ollaa isaanillee amanee isaan irratti argatu buddeen ofii irratti karaa cufaara waan ta'eef dallaalonni Dubaay waan kana osoo beekanii irratti dalaganii uf baraaranii baay'ee tokko bareeda asumaan viidiyoo kana ilaalaa namummaan isinitti dhaga'ame viidiyoo kana sheer koppii linkii riippoostii godhaati namoota biraan nu ga'a ijoolleen kun godina shawaa lixaa aanaa alfataati bakka dhaloota isaanii daldalaa tokkoon dhufanii gataman yeroo hangammaatti kaanjii 4 kaanjii 3 hangammaatti hojiin galle kanaafiyyuu viidiyoo kana sheer koppii linkii riippoostii godhaati wal biraan naa ga'aa muudannoo isaanii tokko lamaan akkaataa daldalaan kun ittiin fideetoo addoo kanatti gateetoo ijoolleen isiin kan masgiida bulaa jirti isiin kaan immoo goodaa bulaa jirti kaan ijaazaa bulaa jirti kanaafiyyuu hanga dandeessanitti viidiyoo kana sheer koppii linkii godhaati wal biraan naa ga'aa ati maqaan kee Awakan jedhama. Birrii 100 jaanna irraa fudhatee. Birrii 100 jaanna irraa fudhatee ji'a 8 erga na fide. Amma kana keessatti hojii tokkotti na galchee sababa IDtiif hojicha irraa na ari'anii. Hojicha irraa na ari'anii alan bulaa jiraa innaan silkina irratti dhufeera kan inni. birrii meeqaan si fide Birrii 100 jaa. ID sirraa hojjedhee si fide ID sirraa hojjedhee ji'a 8 dura na fide. hangammaatti ID sirraan hojjenne Amma dhaatti ID narraan hojjenne waan tokkos naan goone. eessa jiraachaa jirtu Ala keessa masgiida keessan bulaa ala keessan deemaa bulaa jechuudha. amma saat ajje atoonyi maqaan kee Lammasaa Lamayyoon jedhama. Daldalaa Iliyaas Abdataa kan jedhaman nu fide. Erga nu fide ji'a sadii kana keessatti gaafa dhumnu eerpoortii nu fuudhee waan mana jaasaa nu galchee mana jaasaa nu galche kana keessatti guyyaa tokko deebi'ee erga mana jaasaa gaafa biyyaa dhuftanii isin galchee dhufee sin laalle dhufee nu laalle maal nyaattu maal dhodhoo'ee mana jaasaa akkamitti kan fattu hin jennee birrii meeqaan sin fide birrii 350 viidiyoo kana gartanii fi jirtanii ijoolleen namni hagana baay'atan kun ijoollee hojiif gara Dubaay deemanii erga deemee fuudhee achi geesse dallaalli jalaa miliqee karaa irratti hafanii kun ji'a 8 kun ji'a 3 akkuma isaan himatan kan akka dhageettanitti karaa irratti hafanii jechuudha namni akkana nama irratti dalagu kun ammoo maal akka inni eeggatuuf hojii isaatiif illee maal akka inni yaadu an hin beeku haa ta'uuti ammoo qanii isaan achi seenan eenyu akka inni ta'e ammoo kama waliin laalutaa icciitii isaas hin barannaa jechuudha namoonni akkanatti ilmaan Oromoo gowwoomsitanii karaa irratti hambistan kunniin rabbii keessanii sodaadhaa seenaan illee sin gaafata waan ta'eef of eeggadhaa bakka isinarra jirtan kana isaan illee hin gaane isinis guyyaa biyyaa baatan dallalaan biyya san baatanii akka isaanitti bakka san geetta nama gaarii rabbi sin qabee arra ammoo akka nama qarummaa yookaan dandeettii tokkoon dura achi ga'ee tokkotti fakkeessitanii ilmaan hiyyeessaa akkana hin taasisinaa isiniin jedha hedduu namaati imimmaan buusee karaa irratti hafee viidiyoo irraa waraabuu jiraniif hedduu isaa rakkatu jiru nama baay'ee jira jechuudha kanaafi of eeggadhaa isiniin jenna asumaan dallaalonni Dubaay ijoollee Oromootti taphachuu jirtan viidiyoo kenna guyyaa irraa kana fakkaata warroonni mana kanaaf haarwataatanii haga dhumaa dhageeffattan viidiyoo kana laayik godhaa akkasumallee manallee sabiskiraayib gochuu hin dagatina yaada keessan karaa koomentiin na beeksisa haga viidiyoo biraatiin haala yerootiin wal qabatee deebinutti nagaa annaa turaa isiniin jedha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh